Fiilmiin afaan Oromoo hojjetame siinimaarra darbee gara uummataatiin dhiyaatu jedhameetu kan inni komatamu. Kan sirrii bu'aan dandeettii isaa baay'ee mana ajaa'ibsiifadha. Guyyaan tokko ilaali. Seenaa makorraa goota ta'een hojjedha. Waan akkasirratti hirmaachuun barbaada jedhee yeroo hundumaa uummata keenya boosisuu hin qabnu. Sirriidhaa fiilmoonni hojjetaman seenaa mataa isaanii qabu babbareedaa hojjetamaniiru. Takka takka immoo kolfisiisaas immoo uummata keenya barsiisuu qabna. YouTube irratti godhisaniitu uummanni keenya daawwate. Maaliif bara kanatti fiilmii kana hojjedheera uummata koofettee CVC ta'a. Bareedina kee kanaan dorgommii dorgomtee ijoolleen durbaas bilbilaan si rakkisuu filannoo dhabee mafuuchuu dhiisee taa'aa jiraadhaan filannoo itti baay'ate. Abdiisa maraatu waraadha. Thank you.